nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii an waaqayyoo fagalatu baay'ee nagaa kooti mata duree tokko walii wajjin ilaallaa namooti maaliif hamaa ta'u why people become evil maaliif an akka ilaalcha koo tokko yaadutti yaada hamaa maaliif qabaatu evil intentions maaliifitu namooti yaada hamaa qabaatu nama gadhee nama gaarii nama hamaa nama turuu jechuun nama rakkisa maaliif namoota waaqayyoon fakkaatanii uumaman amananis amanuu baatanis namni bineensa irraa adda waaqayyoon fakkaatee uumame garuu maaliif yaada hamaa qabaataadha hojii isaa yaada isaa nama sanarraa adda baasuudha kompiitarrii tokko yeroo vaayirasii godhatu antivaayirasiidhaan qulqulleessanitti gargaaramuu hin danda'amu amma kompiitarri sun caccabee badutti kuni foonni keenya biyyoodha amma foonni kun badutti jechuudha naacha faa kana iyyuu mataa isaa nama nyaatu yeroo hundumaa aariidhaan environmentiin isaa loliisa malee hin beekneeyyuu reprograam godhanii har'a Unkwanis biyya kana miti biyya keenyatti Arbamichi dhaqee ilaaleeraan gaafa quufu akka namatti dubbanne akkamitti akka isaan addaabti godhaa jiran bineensa nama nyaatu nama sodaachisu jechuu kooti inna akka kanaadha namni sammuun isaa kun baay'ee wired biliyeeniin kan lakkaa'u nuuroonsi qaba waan ta'eef akkamittiin akka namni adjustii ta'e akkamitti akka namni programdii ta'e rakkoon yaada hamaadhaan yaada gaariidhaan yaada garagaraatiin namni inna kanaafitu Ankaraako nama kategoorii lamatti kaabee sa evil hakifu jedhamee namni kun hamaadha namni kun gareedha jedhamu yaadi inni qabatee jiru rakkoon keenya guddaan hundumti keenya namaaf hojii isaa adda baasuu dadhabna yeroo baay'ee anaaf nama jibbin hojii isaa sana yaada inni dhiyeesse sana fudhachuu dhiisuu dandeenya kanaaf wal ga'iirratti yeroo namni keenya vootiidhaan sagaleedhaan waa murteessuu rakkata bakka yaada koo fudhachamuu dide malee ana fudhatamuu dide miti isa kana yookiin qobaatiin haa qabaa jedheetti fufuun hin danda'a yeroo biraa immoo deebiin yaada kanatti galuu danda'u waan ta'eedhaaf yeroo baay'ee yaadaaf nama addan baasu bakka yaada keenyaan waan mormu tokko namni yoo fide bakka namni sun gadheedha har'aa keenya nama sana jibbaa maqaa isaa balleessa nama biraa isa akkasuma kana jechuu kooti dhugaansaa garuu yaada sana irrattitu ammal tokko namni aaree maaliif sodaan guutamteedha gooftaan namni tokko sodaan guutamuu danda'a aareen guutamuu danda'a dhiphinaan guutamuu danda'a yeroo sana wanti naasa wanti inni jedhu haalli yeroo sana waan isa baasiseedha yoo dhuguma yaada isaa normaalitti deebi'e soorii jechuu danda'a yoo ta'uu baates yaadi sun keessa isaatti sirriitti fakkaate hali yaadi nama hundumaa sirriitti fakkaata akka macaafa keenya kudha jaarratti ilaalutti waama jedhu hundumaa sirriitti dubbii waaqayyoo hin baranne yoo ta'e namni yoo nama lolleessu yoo nama arrabsisu yoo nama jibbisu waan sirrii godhatti fakkaata dhugaansaa garuu sirrii godhaa hin jiru nama waaqayyoon fakkaatu tuffachuuf arrabsuuf maal gochuudhaaf itti gaafatama nama sana tuun ta'e waaqayyoo ofitti fakkeessee kanaaf bifa namaa tuffachuu akkaataa namni itti jiru tuffachuu daawwan gochuu hin dandeenyu sirriidha namni barumsa hin qabne tokko immoo beekumsa haasaa namni barumsa qabu tokko immoo akkuma immoo beekumsaatiitti kan inni dubbatu waan ta'eef yaada nama sana tuffachuu dandeenya yaada nama sana dhiisuu dandeenya nama sana miti garuu jechuu kooti yeroo baay'ee nama fuunee deena goone nama fuunee maal gochuu egaa kanaaf maaliif yaada hamaa qabaatu maaliif yaadi hamaan kun sirriitti fakkaatee mul'ata yeroo namni rakkatu gammadu nama miidhuutti maa gammadu nama jeesuutti maa gammadu nama xinneessuutti maa gammadu kana gochuun hojii hamaadha yaada hamaadha maaliif kun itti tola dubbii waaqayyoo maal jedha dubbii waaqayyoo tun ta'e warumti biyya lafaayyuu maal jedhu mee har'a waa'ee dubbii waaqayyoo laallee borookiin gidduu kana immoo akka biyya lafaatti maal jedhu beektonni barattoonni baratanii maal jedhu yeroo nan jedhu nuti akka dubbii waaqayyootti akkas yaada gadheen yaadi hamaan kanarraa dhufa jennee keenya isaan immoo maalirraa kaa'u kan isaanis baay'ee yaada gaariidha dhugaa ta'uudhaaf yoo ta'e accept goonee ittiin hojiirra yoo oolchine kan isaan mataan isaanii akkamitti namni gara yaada gadheetti dhufu yaada wanti sun sirriidha jedhee fudhatu gaafa laalu nama mee har'a kan nama kan waaqayyoo ilaallu tokkoffaa original sin cubbuu addaamiif heewwan hojjete irraa kan ka'e kufaatii booddee seera uumamaa tokko lama wanti hundumtuu gaariidha bineensi namni hundumtuu wanti hundumtuu nagaa ta'ee jiraata erga kufaatiiti erga cubbuutii ka'e garuu namni waaqayyoof abboomamuu waan dideef walis hin jibbee waaqayyoonis diinatti ta'e waaqayyoo diina namaa ta'e miti diinatti namni waaqayyoo ta'e baqate waaqayyoo isaatii booda ofii asofsiisa baqachuu jalqabe ofiisaa jibbee baala fixaxuu jalqabe ofiisaas hin jibbee nama biraas hin jibbee Bakka baalaan of mara akkuma mara namni qabeenyaan horiidhaan barumsaan of maruu barbaada kanaan beekamuu barbaada garuu hin ta'u
waan isin dhibu qabeenya nagahee hin beeku namni siltaan nagahee hin beeku wantoonni bituu nagahee hin beeku maaliif isa booda selfishii ta'e kaa dur waliif yaada kun lafee kooti kun foon kooti kun nama yaada ture amma garuu ofiif yaada selfishii ta'e cubbuu jechuun hamartiyaa jedhani Giriikiidha kaayyoo dogoggoruudha alaamaan masaati kaayyoo dogoggoruu tarii gara baatan deema yoo ta'e gara deebi'ee gara lixaatti deemu jechuudha karaa koosan yaadirraa dogoggoruu jechuudha. Ulfina waaqayyootiif uumamne waaqayyoon fakkaannee uumamne uumama kana eeguutu nurra ture bineensa kana eeguun nurra ture stewardshippiidha waan hundumaan ka bakka bu'u sirreessuutu nurra ture hojiin cubbuu fuuldura kennaa malee cubbuu booddee miti cubbuu booddee hin jabaate bishaantu jaardiyaa baase lafatu qoraattii baase nagadanii bu'aan dhabame hojjetanii wanti gashatan rakkoo ta'e malee durumaan seera dura kufaatee fuuldura hojiin kan jiru kanaadha akka evangelikal ethics kan jiru kan nuti amannu innaa kanaafi kufaatii booddee waaqayyoof erga bu'amuu dide booddee mataa nama hundumaati waan ta'eef addaan faarraa kan kee cubbuun nama dure Roome 5:2 irratti biyya lafaa kanatti galche biyya lafaa kanatti cubbuu gashe maaliif akkuma isinitti hime lafi dur waan hin taane hin biqishine qoraattiin biqishine waan hin biqishine gaha waaqayyoo abaare qoraattii biqishone rakkoo ta'e bishaan waan hin taane baasuu jalqabe wanti hundumtu dhukkuba guute jeequmsa guute qilleensi kunoo mana diiga nama jeesa maal godha wanti hundumtu keeyoosii ta'e isinii galee uumama kanallee hin balleesse jechuudha uumama kanallee sin came into the world because of one man nama tokkorraa kan ka'e cubbuun immoo faabrikaa kaampaanii guddaadha maal kaffala damooza kaffala damoozni kaffalu maani du'a kaffala Roome 6:3 ኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው jedha inni immoo du'a kaffala cubbuurraa kan ka'e kun egaa nuti darbe kun nutti dhufe isaanirraa nutti dhufe Kiristoos irraa bilisa nama baase malee ilaalchi namaa ijoollee boosee dhalatti waggaa 3-4 sobbuu jalqabdi waan hunduma anaaf ijoollee biraa lolti ana intentioniinse fedhiinse gara waan hunduma anaaf jechuu kanaan guddatte jechuudha proogiraamdi taate jechuudha gooftaan gaafa sirreesse maleessa zirikale kanaafitu namoota hundumaa wal ga'e namoota isa kana hin dhaale jechuudha duraan free will faqaadisaan natsaadha waan barbaade filatee waaqayyoon waaqessuuf dhiisuun mirga isaati kanaaf cubbuu filatee hojjete malee cubbuurraa noo jedhee waaqayyo kana boomachuu danda'a. Seetan yoo jala dhosite iyyuu yeroo sana gaariirra jira waan ta'eef lakkisa waaqayyo naan jedhe naa wayyaa jechuu danda'a ture. Waan dogoggortee nyaate addaam garuu beekama gittin godhee nyaate. Macaafa qulqulluurra kan jedhanii abbootii manaa yeroo dubartiin waatti mana ayidoonnuwaan maaliif akka isaanii jaalalli cubbuu nama hojjisiisa miti cubbuurraa akka waleegan nama godha malee dhugaa sa'uudhaaf yoo ta'e jechuu kooti. Kanaaf kufaatii booddee natsaa faqaadiin isaanii cubbuudhaan waan qabamee fi waan gaarii gochuu yaadu malee gaarii gochuu hin danda'an waan ta'eef hammeenyi immoo ribiileenii immoo dabalee amatsanyaa ta'e jechuudha namni waaqayyo irratti ka'e diina waaqayyoo ta'e waaqayyo diina keenya ta'e samma dhumaatti nu barbaadeetu warra mana waaqayyo fayyisaa jiras immoo maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf fedhii gaarii inni qabu cubbuudhaan waan wal makee fi karaa waaqayyoo irra deemuura sababa uumee waan barbaade godha. Kanaaf keessa deebii boqonnaa 30:19 irratti har'an fuula kee dura kaa'eera. I've set before you life in the days. Du'aaf jireenya fuula kee dura kaa'eera. Eebbaaf abaarsa dura kee kaa'eera. Garooti eebba filadhu. Garooti jireenya filadhu jedhe Museen yeroo ijoollee Israa'elitti. Waaqayyoof abboomuu filadhaa. Karaa waaqayyoo irra deemuu filadhaa. Eebba jira abaarsa jira. Diddee waliin adeemsa sanan abaarsa irra kanatti gortu. Diddee waliin adeemsa du'a irra kanatti gortu. Garuu jireenyaan isin gorsa. Eebban isin gorsaa jedha. Yeroon dadhaban namni waaqayyoon na gargaara inni waaqayyo nama gargaara maqaan isaa ulfaatu. Innaa kanaafitu namni waaqayyoof jiraachuurra ofiif jiraachuu. Akkuma seexanni waaqayyoon gararraan taatee kufte namnis isa tokkoon caala jedha. Isa akkasan jedha of tuulummaan maa inni waa tokkoon caala ana of tuulummaa dha nuuf seexanni. Yookiin immoo cubbuun of tuulummaan kun miiningiinsa akka namarra caalu yookiin barumsaan yookiin qabeenyaan waa tokkoon waan bakkee mul'atu kanaanii inni kun akka baala addaan faana ofitti maraniiti. Nuti namoota wajjin dorgomuun dura jiraatu waan bakkee mul'atu. Namni akkasumatti kabajamaadha waaqayyoo waan fakkaatu waan namanneef miti. Diimaa gurraacha maaloo waan ta'eef miti. Qomoo barbaade keessaa haa ta'u nama respect goone kan nuti kabajnuu fi waaqayyoon kabajuu keenya mul'isa. Yaada isaa san taane keessa sana yoo jaalala horiillee jaalabeetitti dhiyaanneeti mul'isneetu isa keessa jiru sana program gochuu dandeenya keessa deebine jechuu kooti. Malee kana wajjin wal qixeera kana wajjin tokko bifi jedhamu kun waggaa 45 booddee fedhi ta'a deema irraa badaa deema irraa sokkaa deema jaalannus jibbinus jechuu kooti gadi bu'aa deema wanta nuftuu darbaa deema. Ni guddaan isaa garuu yaada waaqayyoo keessa jiraachuudha waan ta'eedhaaf waaqayyoon gararraa ofiisa walakkeessa of godhatee egocentric bakka isa booddee ana malee ijuu jalqabachuudha yeroo itti bu'amu aaruu maraachuu jalqabachuudha. Kanaafitu
cubbuu jalqabaarraa kan ka'e deebi'ee immoo fedhii waaqayyoo isa waaqessuudhaafis dhiisuufis namaa kenne erga kufaatii booddee cubbuudhaan yoo qabame iyyuu waaqayyo irraa adda ba'uudha. Cubbuu du'a jechuun du'a hafuuraati. Ergasii addaan fa'aa waggaa dheeraa jiraatan waan ta'eedhaaf. Isa kana immoo seexanaaf isa kana immoo waan barbaade mataa isaatiif jedhee fiiguu irra gochuu isaarraa kan ka'e deebi'ees immoo sadaffaa irratti immoo influensii seexanaarraa kan ka'e. Seexanni baraddaan fa'aas yeroo Yesuus Kiristoos tures har'as hamma gooftaan dhufee qabee bara baraan abidda si'oolitti gad ishee darbatutti achi mugaan namatti dabarsutti seexanni jira. Warra kaaniin eetistoota warra waaqayyoon jiru seexannis hin jirutte goyyoomsitee seexannis hin jirutte anattee nuti seexanni anattee dhuftee baasoo baate maaltu amana isaanii hin jiru hundumtuu jetteetu sammuu isaanii bitti. Warra biraa immoo sagalee waaqayyootiin xiksiin caalaa beektu waggaa 500 boqonnaaf xiksiin kan dabalame xiksiinuma boqonnaatti rakkatina. Seera uumaa gaafa dubbistan guutummaa dubbisa. Seera ba'uu guutummaa, Maatiyoos guutummaa, Luuqaas guutummaa. Xiksiidhaa fi boqonnaatti laanneetu akka namni qayyabatu gaarii goona jedhaniitu takka yaadii matsaafa sanaa olafa boqonnaa biraatti yookiin gadafa karaa dogoggoraarra goran namoota baay'een sirrii sagalee waaqayyoo hubachuu dadhabanii. Naa kanaafitu xiksii kana fuuteetu ittiin xaqqastee namoota fuutee yellaa buusti. Yesuus Kiristoosiin asirraa garaf darbadhu kaa dhagaadhaa boogodi kaa dubbii waaqayyoof agarsiisuudhaaf ittiitu fatanaadhaaf namatti akkasana nan caala jennee goona miti ulfina waaqayyootiif waan ta'uuf goona maleessa. Kanaaf seexanni har'a nama goyyoomsee yoo waan tokko nama rakkise yoo namni tokko rakkate asheedhaan kana si godhu isaan kan kana si godhu jedhee akka namni nama jibbu akka namni nama irratti ka'u akka namni nama ammeessu jira miti miidhamteem ati maal taateem ati kanaam jedheetu sin egalee jechuudha miidhama tiraawumaa miidhamtee tafoon keetiin hafuura keetiin jedhee akka namni itti boo'ee gaddu kana godha. Mishigiinsa sammuu namaa mishigii godhate caakkaa yookiin boolla miti akka wattaaddaraa Qorontoos lammaffaa boqonnaa 13 yoo ilaaltan akkuma wattaaddara loltuu Kiristoos garuu meeshaadhaan lollamite akka meeshaa foonii taankii kilaashiidhaan lollamite dubbii waaqayyooti lola sammuu namaa isa qabate of tuulummaa sammuu namaa isa qabate jibba dubbii waaqayyootiin keessaa diignee sammuu namoota Kiristoosii boochinaa jira maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf dubbii waaqayyoo sirriitti barachuun dubbii waaqayyootiin sirriitti guutamuun dubbii waaqayyoo fidela miti hafuura malee hafuuraan barreeffame dafa dubbii waaqayyootiin guutamna hafuura qulqulluudhaan guutamna jechuudha maqaan isaa ulfaatu. Naa kanaafitu seexanni karaa kanarsi warra amana Yihuudotaan maal jedhe Yesuus Kiristoos wangeelii Yohaannis 8:44 irratti isinii kan abbaa keessanii kan seexanaatii jedhe inni ajjeesaa ture inni abbaa sobaati ajjeesaa ture hafuuraanis fooniinis kan ajjeesu namoota goyyoomsee karaarraa ceesisee jechuudha karaarraa ceesisee waan baay'ee kan godhuudha waan ta'eef isin kan abbaa keessan kan seexanaatii jedhe yoo dhugaa hubattan dhugaan bilisa sin baasa dhugaan gatii nama kaffalchisa of course dhugaadha kan ajjeesan dhugaa dabarsee kenne Pilaaxoos dhugaa dabarsanii kennan ijoolleen Israa'el dhugaadha jedhee namni du'a garuu dhugaan dhokatee nafu dhugaan gaaf tokko du'aa ka'a maqaan isaa ulfaatu gatii nama kaffalchiisa. Kanaafitu isinii kan isin of jejjan kan isin of tuultan kan isin sobdan kan isin waan beekan of himtanii namaan of himtanii qomoon himtanii maal jettanii yaada seexanaati kan abbaa keessan seexanarraa dhufee dhugaatti yoo amantan garuu dhugaadha yoo jiraattan garuu dhugaan bilisa sin baasa maqaan waaqayyoo ulfaatu. Seexan abbaa sobaati yuushat abbaati yaada seexanaa meeqa isin eessaa qabdan maal jettan ani utuu seexan si waliin galatee bara dargiif inni torban tokko tsoomne guyyaa 5 tsoomne hiriyoonni ko coggaarraan isaanii dhume waaqayyoon coggaarraa kana washeerran nageera maqaan isaa ulfaatu. Si walitti gali nama 35 nama 70 irraa asaasii beekni akka irraa kaameraan hin jiru akka irraa bilbilli hin jiru mazooriyaa dhannee isa mana beekni akka godhan bilbilla seetan himaa jogooti akka irraa silaa ministiriitiin banannaa namni footoo kaasu maal godhu kan biraan hin jiru ture jechuudha bilbilli. Garuu yoo iyyite ol kaastee iyyite hidhaa galla waan ta'eedhaaf asaasii iyyi beekne keessaa baafne asaasii kadhatama namni asaaseeti har'a maqaan isaa ulfaatu bara bilisummaati akka barbaade namni iyyuu danda'a ture. Si walitti galgana galeera gubachaan jiru hin sobdiim maal yoomee si walitti galte yoo dhumteetti garaa guyyaan isaan keenya gooftaan gafadhu si walitti gasha malee ollaamatti galeedhaa ollaa namannetti dhattee isaan ajjeettu. Jeequmsa seexanaa qorichaan namni hin fayyu dubbii waaqayyootiin fayyadattanii kadhattanii bilisa baastu waan ta'eef ollaamatti gali jeeqi warra siif hin jiraannedha jeequ mana qorichaatiin hin danda'an waan ta'eef bakka warri tokko laa yoo nama jeesifti gooftaan isaa seexanicha erge isaan bakka dhaqee jeequ maraatu isaan godhe akka isaan gara gooftaa dhufan gochuudha. Inni biraan gara jabina gaa seexanarraa kan ka'e cubbuurraa kan ka'e of jaallachuu ofittoo ta'uurraa kan ka'e garaan namaa hin jabaata yeroo baay'ee jechuukooti. Waa'ee hafuuraatii isaa jaamaa ta'a. Roomee boqonnaa tokko 31 ilaaltanii waaqayyoon utuu beekanii akka yaada waaqayyootti jiraachuu waan dhiisaniif sammuutti dabarsee isaan kenne. Firdiin firdii caalu sammuutti dabarsee nama kennuudha. Foon jedhan Faarsaa Daawit keessaa gaafa ilaaltan foon kenneef garuu du'aniidha.
ለነፍሳቸው ክሳት ይላከባቸው ነማሪፋ ገሩን ቱኛተኒ ስኒገለ ወርኩን ገሩ ሆሪን ሃዳን ቤቱ አባን ቤቱ akka horii ta'an jedha dhiiraaf dubartiin kun firdii waaqayyoo sammuu isaaniitti dabarsee isaan kenna maaliif waaqayyoon utuu beekanii waaqayyoo waan waaqessuu dhiisaniif akka dubbii waaqayyootti jiraachuu waan dhiisaniif kanaafitu namooti maaliifi hamaa ta'us jedhutu hin ta'inanii kanaadha beektu nama caafaa namni hamaadha isa jedhu isaan fudhatan an garuu I personally ilaalchi gochuu kun yaada hamaadhaan guutamanii guddachuu keessanii karaa dhabbi keessan goran yeroo isin guddattan yeroo wanti gaariin isinii ta'u gammaduu caalaa maaliif akka namni xinnaatu maaliif akka namni gaddeebi'u maaliif akka namni gajjedhu yeroo namni rakkatu ayyaayya afaaniin jedha garuu rakkina namaatti maaliif gammadu maaliif yaadi hamaan isaan guute maaliif ammeenyaan guutaman tokko cubbuu addaamii fi waan hojjetan irraa kan dhufe original sin irraa kan dhufe lammaffaa immoo fedhii keenya free will keenya misused goone karaa malee gargaaramne akkuma addaamii fi karaa malee gargaaramne baarsa fidan kanaaf yaada waaqayyooti sammiit goone gooftaan gargaari jechuudha karaa malee waan gargaaramneef keessa keenyatti fedhii gaariitu hin ta'in fedhii hamaammoo kun immoo wanammisuma yaadutu practically hojiitti jijjiira namni bakka waa'ee majjaa yaada yoo ta'e yoo loluu ta'e nama jibbuma yaada yoo ta'e maal ta'e sammuun isaa erga kun guutee boor actioniidhaan kan inni godhasuma sanaadha har'a kufe miti namni waggaa har'aa kufe Yihudaan durumaa hattuu ture gooftaatu odiitarii ture maleessa wangeela Yohaannis 12 gaafa laallu hattuu ture shittoon kun maa caba hormindaa ishee waggaa tokko baastee bittee Maariyaam maaliif kun hiyyeessaan kan hiyyeessaa yoom kenne sana salayyuu hattuudha gooftaan odiitarii ta'eetu beekaa dhiise malee seexanni qopheeffataa jira waan ta'eedhaaf sinigale kanaafitu fedhii kanarraati dhiibbaa seexanaarraa gara jabinarraa namni yaada hamaan guutamee yeroo namni du yeroo biyyi badu yeroo namni tokko xinnaatu miidhamu hojii isheetti seekkana godhe miti utubaan ija kee keessa utuu jiru attamitiin huba jedha maal haaltaadha amma discipline nama gochuu yeroo namni dogoggoro dubbachuu hin dhowwine sagalee waaqayyoo ija keetu arguu hin danda'u ija kee keessa utubaatu jira utuu huba qabaanne utubaa laallee gaariidha huba xinnoon nu keessa jira utubaa laallee amma garuu iji kee arguu hin danda'u ija kee hafuuraati literally safoonii kenna miti shee huba xinnoon mu namarratti cortaa jedha waaqayyoo bilisa nu haa baasu intenshiniin keenya yaada gaarii haa ta'u yeroo yaada gaarii sana gochuu dadhabnu waaqayyoo yoo kadhanne waaqayyoo nu gargaara dubbiin isaa nu gargaara humna fuura qulqulluu nu gargaara yaada gaarii nama qabu isinii galee isa xinnaasa guddaa wajjin nama jiraatu guddina namaaf nama hawu eebba namaaf nama hawu nama akkasii inni amaneef hin amanneen qabu namootillee dhugaa bahu waaqayyoollee dhugaa baha waaqayyoo warra akkasii nu haa taasisu xinnaachuu namaarraa homaan argannu rakkachuu biyyaarraa homaan argannu du'uu namaa dhiphina namaarraa homaan argannu yoo namni nagaa ta'e yoo namni qabaate yoo namni boqote namni suma qabu dabarsa waan ta'eedhaaf nagaa eebbi banni dhufa waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa isa kanuma biyya lafaa moottaan ilaalla.